Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa saayifana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. qorannaan angaggeesse kuni qorannaa loqoda yookiin dialektoota biyya Keeniyaatiif biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti dubbatamanidha. Afaan Oromoo. Afaan Oromootiin afaan Oromoo raayyaa biyya Tigraay naannoo Tigraay jalqabee hamma Mooyaaleetti akkasumas immoo karaa lixa Oromiyaa Wambaraa jalqabee hamma Jijjigaatti kan jiruudha. Itoophiyaa keessa kanani baroota dheeraadhaaf qorataa ture. Keeniyaa keessatti immoo warri karaa achiin jiran namoonni kan qoratan bifa kitaabaatiin kan bahan kan Awurooppaa kanatti maxxanfaman jiru. Bara 1980moota keessan kitaabolee kana argachuu danda'e. Kun kan jalqabee bara 1981 yeroon galmee jechoota afaan Oromoo qopheessaa ture. Ministeera Aadaa Beeksisaa jedhama bara sana keessa. Achitti galmee jechoota afaan Oromoo qopheessuudhaaf biyya irra deemaa turre. Yeroo qopheessinu ani immoo ragaa galmee jechoota sanaaf ta'u qofa miti kanan funaannataa ture. Dialektoota kun loqodoota kanan ragaa kanan walitti qabatu bara dheeraadhaaf isa walitti qabataa ture. Bar tokko yoo carraan barnootaa argame kan irratti waa barreessuu qaba bara koo keessatti. Isee kana godheetan darbuu barbaade kan jedhu of keessaa qaba ture. Kaayyoo dheeraa. Isa booddee egaatti hufee kun waggaa 1981tti jalqabe bakka lakkoofsa akka lakkoofsa Awurooppaatti. Okay. 81 bara dheeraadha. Bara dheeraadha. Yeroo sadan jalqabarratti waggaa 32. Waggaa 32. Afaan Oromoo. Dagam Afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Bakka fuunee attamtoota kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Reediyoon Afuura Biyyaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti. Xiyyeeffannaan sagantaa keenya har'aa afaan Oromoo si'a ta'u keessummaan keenya har'aa immoo afaan Oromoo irratti qorannaa baroota dheeraa kan adeemsan barnoota isaanii sadarkaa baachelarii maastarsii fi PhD'tti yeroo baratan waraqaalee qorannaa isaan barreessan afaan Oromoo irratti keessummaan keenya Dr. Kabbada Hordofaa jedhamu. Dr. Kabbadan qorannaa isaanii sadarkaa PhD'tti afaan Oromoo irratti geggeessan gatii guddaan kan itti kennamu akka ta'e hayyoonni qorannaa afaanii ni mirkaneessu. Qorannaa Dr. Kabbadaan gaggeessan kun profeesaroota isaaniitiin kan haalaan dinqisiifame si'a ta'u hegeree afaanichaatiif bu'uura guddaa buusee jedhameera. Dr. Kabbadan qorannaa attamiiti kan isaan gaggeessan? Biyya Oromoo afaan Oromoo isa bal'aa kana attamitti waliin ga'anii qorachuu danda'an? Qorannaa isaan gaggeessan kun guddina afaan Oromootiif faayidaan ni qabu maali? Sagantaa keenya har'aa keessatti dhimmoota kanaaf kabiroo irrattis Dr. Kabbada waliin mari'annaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akkana waliin turtan isin affeerra.
dhaggeeffattoota keenya oduu sin dhageessina. Guutuu bara jireenya isaatii bilisummaa Oromootiif atuu qabsaa'oo lubbuun isaa torbee darbe keessa kan dabarte du'a jaarraa abbaa gadaatti gaddatti dhagahame ibsuudhaaf kutaaf amantiidhaan utuu wal hin hiriin dirmannaa Oromootiin godhan Oromoo tokkoomsuu keessatti gahee guddaa akka inni qabu ibsame. Kun kan ibsame dhaabbileen hawaasa Oromoo biyyootii garaagaraa du'a jaarraa abbaa gadaatti gaddatti dhagahame ibsuudhaaf qophiilee qopheessan irratti yaada calaqqisiisaniini. Waggootii 21 darbaniif Oromoota addaan bittimsuudhaaf kutaan addaan qooduuf summii diinni facaasaa ture fashalsiisuudhaan Oromoon amantiif naannoon kan addaan hin baane ta'uusaa wayitii goota isaa du'aan boqote geggeesse agarsiiseera. Jaarmiyaalee hawaasa Oromoo Berliin Germany, Minneapolis USA, Trondheim Norway, Oslo Norway, Melbourne Australia, Washington DC USA, Skarpnäcksel Sweden akkasumas Edmonton Canada fi magaalota gurguddaa addunyaa kabiroo keessattis yaadannoo jaarraa abbaa gadaatiif qophii adda hawaasni Oromoo qopheesse irratti yoomillee kan hin sochoone hafuurri tokkummaa Oromoota gidduu akka jiru beekuun danda'ameera. Qophiilee yaadannoo jaarraa abbaa gadaatiif hawaasa Oromootiin magaalotii gurguddaa addunyaa keessatti qophaa'e keessaati reediyoon hafuura biyyaa isa Edmonton Kanadaatti ta'e hordofte durataa hawaasa Oromoo Edmonton obbo Badrii Kabiraa haasofsiisteetti. Obbo Badriin qophii Edmontonitti ta'e akkasitti ibsu. Akkuma Oromoonni addunyaarra jiran hundi hubatanitti guyyaa dilbata dabree Maarchi 3 bara 2013 irratti sooressi jaarraa abbaa gadaa abbaan qabsoo bilisummaa Oromoo du'aan akiramuu takkaa'u addunyaa kanarraa deemuu isaanii akkuma dhageenyetti nuti ilmaan Oromoo kiristiyaanaa waaqeffataa islaamaa osoo hin jiin gamaa gamana wal yaamnee gadda nutti dhagahame bakka tokko gatteenyee waliin qooddannee achirraa jalqabnee torbee guutuu gadda san bakka takkatti deemaadha waan qabnu maallaqaas haa ta'uu waan dunnuu fi kanaanis walitti deemaa akkasitti gadda kana qooddannee arrammoo guyyaa xumuraa gadda sanii takkaa'u katmii eegaa abbaan keenyaas nu awwaalame booda katmii san godhuufati walitti qabamnee galma community Oromoo Edmonton keessatti argamna. Gaarii obbo Badrii Kabiraa obbo Jaarraa Abbaa Gadaa hooggana ulfoo ta'uudhaan tokkummaa Oromoo jabeessanii qabsoo bilisummaa finiinsuuf yaalii isaan gochaa turan beekamaadha. Yaada kanaa fi akeeka kana fiixaan baasuuf haalli amma jiru Oromoo walitti fida jettu? Dhugumatti yeroo dheeraa dura 2001 irraa eegalee Oromoon bu'aa fi bahii takkaa'uu gufuu qabsoon bifa adda addaatti qabaattu tanuma qabsoon addunyaa hundi qabaachaa turan san adeemsa keessatti walitti dhufanii abbootiin qabsoo teenyaa hangafoonni keenyaa waan dabre hundaa'uu seenaaf lakkisanii tan fuula duraatti fuula xiyyeeffachuudhaaf kuma lama na sirreessi bakka sanitti kuma lamarraa eegalanii qabsoo dabartee dhiifama olii godhanii fuula duraa xiyyeeffachuun bubbulee jira jechuu fi achirraa kaasee ammoo keessattuu yeroo ammaa haalli akirama takkaa'u duniyaarraa deemuu abbaa qabsoo Oromoo goota jaarraa abbaa gadaatiin isa mudate kana sababa godhachuun Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaa kiristiyaanaa fi waaqeffataa fi islaamni hundi waliin bahee waliin booyuu fi dabraniis tadabarte yeroo hundaa'uu tadabartee fi du'an mudate qofaa booyuu osoo hin tahin isa sirnaan awwaallachuu ilmaan isaa quba qabaachuurraa kaanee nutiis warri jiru kun walitti boonyee fuula dura egeree teenya tokkummaadhaan amnaa qabsoo bilisummaatiif goonu kanarratti fuul tokko deeffachuu qabna kan jiru itti dhagahama takkaa'uu xiiqiidhaan namni bakka boo'ichaa dhufan kun hundi ibsaa turanii kun egaa mirkanii tokko jeetii yaada.
Gaariidha Obbo Badrii. Mee hawaasi keessan ammaan booda maal hojjechuuf saganteeffattanii jirtu? Hawaasni keenya yeroo dheeraa dura garaagarummaa bifa kamiitu kan hawaasni tokko qabaachuu qabu irra aannee tokkummaadhaan walitti dhufnee humna dinagdeetii fi humnuma namaatii fi hundaa'u qindeeffachuudhaan humna hawaasa keenya gara humnaatti jijjiiruudhaan humni nuti asitti horannu kuni olloota keenya warra jiruu fi dabreetis addunyaarra warra jiru wajjin qooddannee furmaata waliigalaa ka Oromoo furra kan jiru karoora akkasii qabnaa kanaaf xiqqishoo yoon wannan ligaala ba'e waan tokko kasii kaasu wanniin barbaadu ji'a lama dura abbootii keenya kan amantii hundaatiin ummata keenyaa wajji walitti dhufnee dhugumatti amantiin teenya tokkummaa keenyarra dhiibbaa ni qabdi jennee wal gaafannee hin qabdu dhugumatti siyaasaan keenya tokkummaa Oromoo irratti dhiibbaa ni qaba yoo qabaate hoo akkamitti irra aanna kan jiru wal marihannee dhugumatti diinagdeenoo hagamta kan dhiibbaa nurra qabdi diinagdee tan akkami horanna kan jiruun marsaa duraa keessaahuu waa'ee hawaasaa waa'ee amantii waa'ee siyaasaa laalchisee eega xumuranne booda marsaa lamadaa guyyaa san humna diinagdee horachuu qabna jennee adda baanee akkasumatti bifuma gammachiisaadhaan walitti dhufnee humna diinagdeellee horannee amma immoo sadarkaa sadaffaatti akkuma reefu siin jetti humna asii kana keenya kana daranuu jabeessuudhaan olloota keenya warra jiran community wajjin wal qunnamuudhaan humna naannoo kana jabeessine naannoo nutti aanuu fi naannoo guutuu addunyaatti humna kana jabeessuudhaan humnichi kun gara furmaata Oromoo kan waliigalaatiif qooda gayaa akka buuftu ijibbaata san irra jirraa karoora akkasii qabna. Gaarii dhagaatii Obbo Badrii Kabiraa akka hawaasaatti hawaasni Oromoo Edmonton boo'ichaaf yookiin gaddaaf walitti sassaabamuu osoo hin taane yaadaaf akeeka gooticha qabsoo bilisummaa Oromoo akka inni jiraatu gochuudhaaf gara fuulduraatti maal hojjechuu qaba jettanii yaaddu? Inni dura awwaalcharraa kaa awwaalcha xumurannee katti aanu daa'imman inni irraa deemisan gargaaruudha ka itti aanu immoo hawaasni walitti dhufee mudannoo kanarraa muuxannoo horachuudhaan ka dabrirraa muuxannoo horachuudhaan caalatti walitti dhufee hegeree isaarratti yaada tokkoon fuula karaa qabsoo bilisummaa Oromoo tan damee hedduu qabdu diinagdee hawaasummaa waa hedduu qabdu kanatti bobbahuudhaaf ka'uudhaaf kajuu qabna. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanuma. يا أنسى قليلي جرت بشاري بايقين جتكي الرفض مقسى ويده واللوف لك ومنه يبوك مكسيكي الرفض مقسى ويده واللوف لك ومنه يبوك مكسيكي جرات الكينيا إنكسر الكينيا كلتة الضمة نبي السماء أفاقره أمس أفاقره نقيمو أفاقره Dr. Kabbadee Hordofaa Jaankoo yeroo keessan aarsaa gochuudhaan affeerraa reediyoon afuura biyyaa isiniif laatti fudhattanii waan sagantaa kanarratti argamtaniif guddaan isin galateeffadhaa baga nagaan dhuftan. Galatoomaan jedha. Carraa kana gochuufis anis baay'ee natti tola.
sagalee raadiyoo afuura biyyaa kana baay'een galateeffadha carraa kana kennuu isaatiif. Baay'ee gaariidha Dr. Kabbade. Mee jalqaba irratti dhaggeeffattoota keenya wajjin akka wal baruuf ta'utti Dr. Kabbade Hordofaa Jaankoo eenyudha? Egaa akkuma isin jettani maqaan koo Kabbadaa Hordofaa Jaankoo naan jedhu. Kabbadee Hordofaas kan jedhan jiru. Egaa lamaanuu ta'a. Kan dhaladhe karaa Oromiyaa keessatti gara lixaatti yommuu ta'u barnoota koo sadarkaa lammaffaa achitti fixeetan Yuunivarsiitii Finfinnee seene. Yuunivarsiitii Finfinneettis saayinsii afaanii yookiin linguistiks waan jedhamuun baradhe sadarkaa digirii jalqabaatiif sadarkaa digirii lammaffaatti achittan baradhe. Barreeffamni koos kan ittiin eebbifame digirii lamaanuu afaan Oromoo irratti ture. Sadarkaa amma jirutti immoo biyya Norweeyittan baradhe sadarkaa PhD jechaadha. Amma egaa akka kanaan dissertationii barreessee waa'ee afaan Oromoo jechoota amma loqoda isin jedhu loqodi kunillee naaf natti illee hin toltu arrabsoo lafa isheen taatu waan jirtuufi diaalektii afaan Oromoo biyyoota Itoophiyaatiif biyya Keeniyaa keessa jiraniin wal bira qabee qoradhe isaanan eebbifame jechaadha. Baay'ee gaariidha. Egaa waa'ee qorannaa isin geggeessitan kanaa keessumaa qorannaa afaan Oromoo irratti isin geggeessitanii sadarkaa PhD'tti maxxanfamee baheemmaa macaafayyuu kan ta'e kana bal'inaan irratti dubbanna ijoomti dubbii keenya maree keenyaayyuu isa ta'a har'a. Mee garuu atu achi keessa hin lixiini waa'ee afaan Oromoo waa xinnoo isheen isin gaafadha. Afaan Oromoo waggaa 100 olii fi afaan asii gadi adeemaa ture. Badaa ture afaan kun. Afaan kun afaan barreeffamaa hin turre, afaan haasaa duwwaa ture. Haasaa kana iddoo hundumaatti dubbatamatu hin taane namootni baay'een maatii baay'een Oromootni baay'een afaan kana dubbachuutti akka sanatti qaanfataman ta'ee afaan kun badaa dhufe namootni ijoollee isaaniillee sadarkaa afaan Oromootiin moggaafachuu itti qaanfatan irra ga'aniitu dhumarratti qarqara boollaarra ture jechuu dandeenya. Waggaa 20 hin guunne eega afaan barreeffamaa ta'e. Eega siyaas immoo namootni waa barreessan baay'een as baba'aa jiru. Isin immoo kunoo sadarkaa olaanaatti iyyuu qorannaa geggeessitan afaan kanarratti amma yeroo ilaaltan deemsi afaan Oromoo kun guddinni isaa kun akkamitti ilaaltu haala gaarii irra jira? Galatooma gaaffiin kun gaaffii yaada iddoo baay'ee akkan naquna godhaa kamiin jedhee akkamiin akkan dhiisu hin beeku. Mee waanuma amma natti dhaga'amu yoon dubbadhe galata Waaqayyoo jechuun barbaada. Sabni Oromoodhaa heddumminaan waan gaafa firaa keessa jiraatuu fi dhiibbaan adda addaa afaanicha irratti haa ta'u iyyuu malee sabni kun afaansaa qabatee bara dheeraadhaaf tureera. Amma har'a yeroo waa'ee loqoda yookiin diaalektii qorannuu kana afaan waggaa 100 gararraa laftinni jiru hin beekamne biyya lamatti yookiin immoo biyya sadii biyya Itoophiyaa biyya Keeniyaa biyya Somaaleetti hiramee sabni Oromoo garuu bakkuma lafa jiru hundumaatti eenyummaa isaa utuu hin irraanfatin utuu ofirraa diina faccisu afaan isaa qabatee waggaa 100 turuusaa agarsiisa kun. Ayyaana Oromootu caalee moohee jechuun nan danda'a. Warri kololeeffatoota utuu civilizationidhaan Oromoodhaa ol ta'anii turani akka warra Awurooppaa kana warri naannoo sana Oromoo kana kololeeffatan silaa bifa adda addaatiin Oromoo kana keessa seenanii waa bubuutuu tokko godhanii karaa ijaaranii faabrikaa ijaaranii afaan isaanii nurratti goobsu turan. Gaarummaan isaa egaa ayyaana Oromootu caalennan jedheefi isaan immoo hiyyeessa Oromoodhaa gadi sababa turanii fi sababuma magaalaa tokko keessatti iddoo qabataniif afaan isaanii magaalaa keessatti hafte. Baadiyyaa keessa kan jiraatu kan qotee bulu kan qabeenya qabu Oromoo ta'eetu jiru sababa jiruuf afaan isaanii
kana qabatanii turanii jechuun nan danda'a. Amma yoo ilaalle warra Awurooppaa biyya biraa yeroo deemanii bifa adda addaatiinitu afaan saboota adda addaa dhabamsiisu. Humnaan miti barnoota kennuu tajaajila adda addaa kennuu namni utuu hin beekin afaan isaa dagata. Warri nu kololeeffatan warri ollaa keenya garuu kan hin qaban hiyyeessota sababa turaniif gadi bu'anii baadiyyaa keessa saba kana faayidaa adda addaa kennanii fi ofitti harkisuu hin dandeenye jechaadha. Yookiin immoo humnaan caalanii of jala oolchuu hin dandeenye. Sababa kanaaf natti fakkaata kan afaan Oromoo baadiyyaa adda addaatti qabamee hamma yoona waggaa 100 utuu hin badin tureef. Isa waggaa 20 asittii kan ammoo inni wal'aansoodhuma saba kanaatiin kan ta'aa jirudha. Yoo ilaallee haalli namoonni itti barreessan, haalli namoonni afaan kanatti barsiisan haala mijataa miti. Utuma hacuucamanii, utuma ari'atamanii waa'ee afaan isaaniitii fi aarsaa baasu. Aarsaa baasaadhatu afaan kana dagaagsaa jiru. Bakka jiru hundumaatti. Biiroo adda addaatti, mana barnootaatti haali mijateefi miti namoonni afaan Oromoo kan isaanii ittiin hojjetan. Kitaaboleen adda addaa bahan kunillee ammallee gaazexannoo biyyarra waggaa 7-8 tureera eegan bahee gurraa garuu hin dhabnu kitaaboleen bahan kunillee kadhataniiti namoonni kan isaan maxxansiisan. Bara dheeraadhaaf namoonni bahaa hedduun waan adda addaa katabanii afoolaa kana qaba barreeffama adda addaa kana qabatanii taa'u sababa humna hin qabneef. Fedhatuu qabanii utuma barreessanii namoonni baay'een qabu mana isaaniitti shelfii isaanii keessaa waan barreessan waa'ee afaan Oromoo. Haa ta'u iyyuuti ammoo waggaa 20 kana keessatti daangaa rakkina jiru kana cabsanii namoonni baay'een fuula duratti bahaa jiru afaan isaanii guddisuudhaaf afaan Oromoo guddisuudhaaf. Kanaafi haalli kun Oromoon utuu waan isaa dhuunfate qabeenya isaa dhuunfate naannoo of bulchu qabeenya isaa irratti ajaju tokko utuu argate waggaa 20 kana allama sadii sacha produusii godhe waggaa 20 kana keessatti produusii gochuu danda'a yookiin immoo argamsiisuu danda'a jedheen amana. Maaliif rakkina keessatti kan hamma kana hojjechuu hin danda'ame utuu qabeenyaa isaa tajajuu danda'e utuu deeggarsi adda addaa godhamaaf ta'eeti namni afaan isaatii faayidaa isaa yeroo gabaabaa keessatti akka guddisuudha waggaa 20 kun kan nuuf mirkaneessu akkana yaada. Mee gara qorannaa isin gaggeessitaniitiin isin geessa Dr. Kabbade. Dr. Kabbade hordofaa sadarkaa PhD'tti afaan Oromoo irratti qorannaa gaggeessan isa jedhu namni yeroo dhaga'u gaaffii jalqabaa namni kaasu maayinni qorannaan kun isa jedhudha. Mee dhaggeeffattoota keenyaa fi gabaabsaati maal akka qorattan amma qorannaa isin gaggeessitan kun bifa macaafaatiin maxxanfamee ba'eera. Baay'ee ergaa gurguddaaf qorannaa gadi fagoo akkasiin gaggeessitan hin mul'ata kitaaba kana argee dubbiseera. Naalaattanii mee dhaggeeffattoota keenyaaf warra macaafa kana argachuudhaaf carraan arganneef qorannaa gaggeessitan kana mee gabaabsaati nuu ibsaa. Qorannaan an gaggeesse kuni qorannaa loqoda yookiin dialektoota biyya Keeniyaatiif biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti dubbatamanidha. Afaan Oromoo. Afaan Oromootiin afaan Oromoo raayyaa biyya Tigraay naannoo Tigraay jalqabee hamma Mooyaaleetti akkasumas immoo karaa lixa Oromiyaa Wambaraa jalqabee hamma Jijjigaatti kan jiruudha karaa Itoophiyaa keessa kanan baroota dheeraadhaaf qorataa ture. Keeniyaa keessatti immoo warri karaa achiin jiran namoonni kan qoratan bifa kitaabaatiin kan bahan kan Awurooppaa kanatti maxxanfaman jiru. Bara 1980 keessan kitaabolee kana argachuu danda'e. Kitaabolee kana irratti hundaa'eetan achi wal dialektoota yookiin loqodoota jiran kana wal bira qabaniitu qoratan namoonni Awurooppaa kuni faranjoonni isatu maxxanfame. Isa maxxanfame kanan keessanii walitti qabadheetan
jarreen sana fudhadhee fireemii sana keessatti diyaaleektoota yookiin immoo loqodoota afaan Oromoo Itoophiyaa keessa jiran irratti ragaa funaannachuu jalqabee jechaadha. Kun kan jalqabee bara 1981 yeroon galmee jechoota afaan Oromoo qopheessaa ture. Ministeera Aadaa Beeksisaa jedhama bara sana keessa. Achitti galmee jechoota afaan Oromoo qopheessuudhaaf biyya irra deemaa turre. Isa yeroo qopheessinu ani immoo ragaa galmee sanaaf galmee jechoota sanaaf ta'u qofa miti kanan funaannataa ture. Diyaaleektoota kun loqodoota kanan ragaa kanan walitti qabaa ture. Fireemii isa kan Keeniyaa sanarratti hundaa'etan maal jedhu questionnaire waan jedhamuun qopheeffadhe. Gaaffilee garagaraa tan qopheeffadhe akka chaartii wayiin baafadhe. Diyaaleektoota 4tu qoratame Keeniyaa keessaa wal bira qabame. Diyaaleektoota 4 sana keessa warra wal fakkaatan hin baafadhe. Isaan kana fudhadheetan kan Itoophiyaa kan immoo Itoophiyaa kana keessatti dubbatame yeroon fiildii deemu'anii galmee jechootaa sana qopheessuudhaaf yeroon fiildii adeemu jarreen sana gaafadha. Isa galmee jechootaa ragaa funaannannu biratti isa kana immoo akka dabalataatti gaafataa ture. Haala kanaan biyya Tigraayidha akkuma asla jennee raayyaa deemeera achi funaannadheera. Kaaba Shawaa yookiin immoo Darraa kaaba achi funaannadheera ragaa fuudheera. Wallaggaa fuudheera. Arsiidha Walloo Kamisee Baatee bakka jedhamu funaannadheera. Gujii Boorana Arsii Harargee yookiin immoo Jijjigaa Sidiimoo Dirree Dhawaa kan jedhaman deemee fireemii makana keessatti fireemii suman qopheeffadhe sana keessattan anojii koo sacha idilee biratti yeroo na deemu isa kana fudhadhee deeman ture. Bara dheeraadhaaf isa walitti qabataa ture. Bar tokko yoo carraan barnootaa argame kan irratti waa barreessuu qaba bara koo keessatti. Isee kana godheetan darbuu barbaade kan jedhuun of keessaa qaba ture. Kaayyoo dheeraa. Isa booddee egaatti fufee kun waggaa 1981tti jalqabee bakka lakkoofsaa akka lakkoofsa Awurooppaatti. Okay. 81 bara dheeraadha. Bara dheeraadha. Yeroo sadan jalqabee jalqabarratti waggaa 32. Utuu dubbannu diyaaleektii yookiin immoo loqodoota adda addaa qorachuun akka iddoo biraatti piroojeektii namoonni baay'een irratti hirmaatanidha. Fandii yookiin immoo horii baay'ee barbaada. Maaliif akkuma bal'ina hojichaatti namoonni baay'een irratti hirmaachuu qabu. Kana gochuun garuu haala nu keessa turreen hin danda'amu. Kanaaf of murteessuun irra ture. Waan xiqqaa ragaalee xiqqaa kan gadi fageenyaan qorataman kitaabota Keeniyaa afaan Oromoo Keeniyaa irratti qorataman isaan irratti hundaa'e. Isee fireemii kana keessatti kan hundumaa ilaala kan jedhuunan akkasitti walitti qabataa bahe. Egaa waggaa har'aa 2009tti kanan kitaaba kana itti eebbifame. Amma kunoo dheengadda bara 2012tti maxxanfamee bahe biyya Jarmaniitti jechaadha. Kana gabaabaadhumatti akkasi wanti haalan keessa darbee kitaaba kana barreesse qabiyyeensaa gaa diyaaleektoota Oromoo Itoophiyaa fi Keeniyaa keessa jiran akkamitti akka isaan walitti jiran akkamitti eenyurra akka bahe eenyurra akka ka'e kan agarsiisudha qorannoon kun jechaadha. Baay'ee gaariidha. Qorannaa yeroo dheeraadhaa fi humna guddaa sin gaafate akka ta'een hubadha. Mee mala sin ittiin qorannaa kana gaggeessitan bal'istanii akkasiin nutti himtaniin barbaada. Questionnaire akka qopheessitan nutti himtanii turtanii amma waggootii 30 akka inni fudhatee nutti himtaniittu iddoo garaagaraa adeemuu akka inni sin gaafate hamma Keeniyaatti hamma Tigraayitti adeemuu akka inni sin gaafate nutti himtaniittu mee mala ittiin
qorannoo kana geggeessitan meenuu ibsaa meedannoo ishee bal'isaati Dr. Kabbade. Malli isaa gaa akkuma sila iyyuu tuqnee jalqabaa yeroon ragaalee kana walitti qabuu jalqabee bifan qabu ture akkinitti walitti qabu. Waanuma garaagarummaa fakkaatan yeroon arguun barreessan ture. Booris nan barreessaa, iftaanis nan barreessaa, nan waraabaa. Lafatti qabu wal dhaale jalqaba irratti. Gara jalqabaa jechaadha. Akkuma duraan dubbanne yeroon digirii jalqabaatiif waraqaa koo barreesse sittiin eebbifamu afaan Oromoo irratti kanan barreesse. Yoo midhaan. Inni bara 1980 dhumarratti 81 hojii jalqabe. Mee atu waan biraatiin ce'in gaaffii sammuu namaa keessa dhufu tokkoon isin gaafadha. Baroota sana keessa afaan Oromoodhaa irratti qorannaa gaggeessuunis afaan Oromootiin barreessuunis hin jiru ture. Dhiibbaayyuu namatti fida ture. Akkamittiin isa kana gochuu dandeessan mee isa kana xinnoo ishee nu ibsaati. Egaa ulee dhumatu reeba maaman baane jechuu dandeenya. Waa'ee ofiillee dubbachuun hin barbaachisu. Garuu haala nama beekuudha. Ani jalqabuma gaafan linguistiksii kana baradhu akka carraa ta'ee waaqayyo hojuma kanaaf na kaa'e kan jedhudha mar'a kanan ilaalu. Maaliif saayinsii afaanii jechuudha linguistiksiin. Yeroon waa'ee Oromoo kana qoradhu natti baaju bara sana keessumattuu maalikaa ofin arrabsaniin malee eenyu embaasii ambaasaadara eenyu naan jedhu maqaa naa kennu afaan jaraatiin min ambaasaadar naan jedhu waan namni baay'een keessa darbuudha waan nama dinqu miti barichi bara har'ayyuu taanaan Oromoon kabajaa argataa miti kan inni hojii Oromoo hojjetaa jiru. Hamma of kabachiisutti tuffatamuun inuma jiraata. Tuffatamaan keessa darbe jechuun hin danda'a. Namoota Oromoo hin taane biratti. Akkuma kana immoo Oromoonni immoo warri hojii koo yeroo ilaalan namoonni baay'een akka isaan gammadanis natti dhagahama. Inni immoo na boonsaa inni immoo amilee naa kenna ture. Egaa cimaa ture wanti isaa kamiifuu ani sumaanani jiraadhe egaa sumani barsiises sumani yeroo adda addaa bakka adda addaattis suman qabataa bahee dhiyeessaa bahee waa'ee afaan Oromoo kana isa gaabbaan ofii himachuun barbaachisu seenaan umti bara tokko himu isa maal jenna baay'ee isa himnu waa tokko gaa qorataa dhuman ture jechaadha afaan Oromoo irratti ani akkuma dura jalqaba tuquu yaale afaan Oromoo bi'eedhaanis emmeedhaanis gidduutti immoo xalaa sadarkaa konferensii irrattis waa'ee rakkina qubee afaan Oromoo qubee Amaariffaatiin barreessuun rakkina maalii akka afaan Oromoo irratti dhiibbaa inni fidu fakkeenyaa fi walgahii qorannaa Itoophiyaa irratti fa'aa jalqabaaf dhiyeessee achirratti waan baay'eetu ture egaa. Mee baay'ee gaariidha gara qorannaa garaagaraa isin gaggeessanitti itti dhufna mee gaaffii san sila isin jalqabe isatti naaf uftu mala ittiin qorannaa keessan isa alanaa kana isa macaafatee maxxanfamee bahe kana diyaaleektii afaan Oromoo qorachuudhaaf mala isinatti gargaaramtan hin deemtu teeppiitti waraabdu amma diyaaleektiin kunoo harkaan galmeessuun hin cima mee attam gootan mee isa bal'isaatiin haa ibsaa. Egaa akkuma jalqabeen ture gidduutti iddoo irraa ceene malee jalqaba na waraabasii nan barreessas ture. Waanuma garaagarummaa fakkaatu yoon Harargee dhaqe isa kan karaa lixaa jiru irraa isa adda ta'e ilma barreessa. Yeroon Jimma dhaqu kan Jimmaa yeroon Arsii dhaqu kan Arsii yeroon Salaalee dhaqu kan Salaalee nan barreessa. Lafan itti qabuun dhabe jalqaba. Ilaallaan waan tokko keessaa baasuun dadhabe roga naa godhachuu dide. Kanaaf dhumarratti maalan godhee kitaabolii Keeniyaa sanan argadhatuun akka kanatti deemaa jiruun kitaabolii comparative studies on Oromo dialects of Kenya jedha. Kan namni biyya
Leiden biyya Holland barreesse tokko keessumattuu inni hundee kooti ture. Afaan Oromoo Keeniyaa keessatti dubbatamu irratti barreeffame. Kan biyya keenya keessatti garuu hin barreeffame. Hin barreeffame. Nama dhiba. Baay'isee nama dinqaa. Inni dialektoota afur wal bira qabee qorate namni sun. Isan argadhe kitaaba ta'ee bahee. Amma isa booda fireemii isaa hordofuun fala tokko ta'een argadhe. Fireemii isaa sana fudhadhee tan akkuma duraan jenne fireemii afaan Oromoo Amaariffaan kaa'e akka afaan Oromoo bira dhaqee na jala walitti makamnee fi Amaariffatti isa kan Keeniyaa sanan Amaariffatti hiike. Fakkeenyaaf maala jennu bookee kan jedhu jira. Warri achi warri Keeniyaa binnii jedhu. Binnii kanan tininyi jedheetanii tininyi yeroon Harargee dhaqu yookiin yeroon Arsii dhaqu tininyiidhaan maal jettuun jedhaan isa yookiin bookee jedhu yookiin binnii jedhu yookiin binnee jedhu isan barreessa. Akka kanattan egaa suma questionnaire jenne kana isan ofirkatti koppii godhadhee man deema hoggaan hojii isaa galmee jechoota afaan Oromoo qopheessuuf bahu sana ani isa qabadhee man deema of duukaa. Amma dhumarratti bifa naa godhate kan. Maaliif already patternii sana irratti namni biraa kitaaba hojjeteera. Egaa garaagarummaan kitaaba namni sun qopheesseetiif nama qoradhee kuni garaagarummaa guddaa tokko qaba. Inni ragaadhuma jirutu fakkeenyaaf waata Keeniyaa keessa Oromoon gosi tokko waata jedhama yookiin dialektiin tokko waata jedhama. Waati akkas jedha. Booranni akkas jedha. Ormi akkas jedha jedha. Isa raawwaten ragaadhuma kaa'ee deema Ingiliffaadhaan hiike. Ani garuu jarreen kana walitti qabeetan egaa sanyii genetic classification jedhama mata dureen taayitiliin kitaaba kana. Genetic classification akkamitti walirraa ce'an akkamitti walirraa dhalatan jalqaba bifa akkamii qabu turani walii wajjin hoggaa ture Oromoon jechoonni kun akkamitti immoo bifa adda addaa bakka adda addaatti qabaachuu danda'an isa jedhugaa amma isa kana garaagarummaan kitaaba kootiitii fi kitaaba namicha isa kan Keeniyaa sun kan isaa ragaalee dhumatu kakaa'e dialektoota afur fudhate dialektoota A keessatti akka jedhama B keessatti akka jedhama S keessatti akka jedhama C keessatti akka jedhama dheetu kaa'e waan biraan goone inni walitti dhufeenya dialektoota gidduu jiru hidda dhaloota hin keenye isa hin xiinxalle jechaadha analyzing goone isa jechaadha namichi inni ragaa isaatti dhimma beeku. Egaa teeknikaaliidha ta'a kuni kitaabicha abbaan dubbise hingalaa fi akkamitti akka hiddi dhaloota dialektootaa kun eenyurraa akka bahee dura eenyu maal akka dubbataa ture kitaabicha keessatti bal'inaan abbaan fedha isaa qabaate ilaaluu hin danda'a. Akka kanatti egaa baay'ee gaariidha Dr. Kabbadee qorannaa gadi fagoo qorannaa bal'aa fi guddina afaan kanaaf immoo baay'ee barbaachisaa akka ta'e ittiin hubadhaan. Xumura qorannaa keessan kanaatti maalitti baatan egaa? Egaa xumura qorannaa koo kana bifa muka hidda dhalootaatiin nan kaa'e Oromoon hidda meeqa afaan Oromoo hidda meeqa qaba dameelee meeqa qaba yookiin immoo dialect branch meeqa qaba kan jedhuun isa biran gahe xumurri koo isa haala ragaatiin egaa ragaa afaan keessa theory afaan irratti hundaa'e jechaadha qabatamaadhaan eenyuyyuu afaan dialektii isaa dhaqee keessaa ilaale akkamitti dialektiin isaa dialektii biraatti akka inni ejju akkamitti akka inni walitti jiru hidda isaa arguu danda'a namni kitaaba kana dubbisu. Ragaa afaan Oromoo nu beennuudha waan bira tarii yoo xiinxala isaa irrattitu namni baay'eedhaaf tarii hongaluu ta'e malee ragaan isaa kan Oromootiin Ingiliffaadhaan hiikame bira jira. Fakkeenyaaf amma himmi ooyitii jedha nimi ooyitii jedha karaa bahaa. Kaan immoo himmi oochii jedha booranni waati himmi oochii jedha. Garri waa lixaa immoo himmi ooftii jedha. Kuni himmi ooyitiin kuni nimi ooyitiin kuni nimi ooftiin kuni
mi'oochiin kuni sagaloonni kuni akkamitti dhalatan isa jedhuun agarsiise gaa. Wantan bira ga'e isa akkasiiti. Haala kanaan deeme diyaaleektoonni damee afaan Oromoo keessa jiran diyaaleektoota 6 har'a yeroo ammaa. Seenaa keessatti immoo kan walitti isaan fidu immoo hiddi tokko jira inni immoo mataa isaarra jira gaa isa family tree jedhama afaan Ingiliffaatti isa hiikuudhaaf gidduu gidduutti qabama. Abaabileen afaan kana pirii afaan Oromoon jedhee magaalaa dheefi pirii jechuun dursa jechuudha. Afaan Oromoo immoo har'a diyaaleektoota jiran kana walitti qabatee afaan Oromoo jedhama har'a inni dubbannu. Inni jalqabaa maal fakkaata ture pirii afaan Oromoon yeroo utuu adda yaa'een jechaadha karaa biraa wal bira hoggaa ture. Ragaa har'a mul'aturraa kaanee reconstructii yoo goone deebinee yoo ijaarre bifa kamii qaba jenneetu isatu jalqaba irratti kennama. Isarraatu gaa hiddi diyaaleektooti kun akka isaatti dhalatan asii gadi mul'ata jechaadha. Latiinsuma Oromoo yeroo seenaa Oromoo qorannu isaan wal fakkaata. Garuu kuni egaa kennitti xiinxalame akka sagalee sound laws waan jedhamu jira. Historical linguistics keessatti seera sagaleen tokko sagalee biraarraa akkamitti dhalata kan jedhu. Isarratti kan hundaa'eeti egaa kan himma hiddi dhalootaa kun kan caaseffame jechaadha. Mee fakkeenyaaf himmi oyitii fi mi'ooftii mee akka fakkeenyaatti akkuma kaastan nuuf fudhadhaati isa kamtu isa kamirraa dhufe akka seera linguistiksii yookaan immoo tiyoorii fudhatama argatee ittiin hojjetan kanaatti mee hubannaaf akka nu ta'utti mee nutti himame fakkeenyaan. Amma egaa isa reconstructed ta'e sanaadha kanan isin himuu danda'u. Isa kanatu isa sanarraa bahe kan jedhamu hin jiru. Inni anis qooda keessaa qaba afaan Oromoo irraa keessaa inni karaa bahaas qooda keessaa qaba inni karaa lixaas inni karaa booroos inni karaa bahaas hundumtu qaba. Jara kana walitti hoggaa finnu hypothetical formiin yookiin immoo inni deebi'ee ijaarame kuni inni pirii afaan Oromoo jenne suni isa nan himuu danda'a. Inni gaa hin mi'aawitii kan jedhudha. Hin mi'aawitii kan jedhutu ture. Maaliifi ragaadhaan egaa kun ragaa seera saayinsii afaan irratti hundaa'ee kan bira gahamuudha abbaan barbaade abbaan saayinsii kanaan deemuu barbaade dhaqee teestii gochuu danda'a amma hypothesisii kana hin mi'aawu Oromoon dura walii yoggaa ture hin mi'aawiti utuu haasofnu kun jechuun tan nama jedhu kuni iddoo tokkotti garuu argameera. Akka tasaa ta'eetu isuma reconstructed ta'e wajjin dhufee eessatti argame raayyaa keessatti argame. Raayyaan amma hin mi'aawiti jedha. Waan mi'aawitu jedha fakkeenyaaf hin mi'ooftu sanaan jedhu jechaadha. Waan mi'aawitu jedha. Kanaaf inni Oromoon jalqaba waggaa wajjin waliin ture. Utuu bakkatti hin faca'in jechaadha. Naannoo tokko waggaa ture as community jechuudha. Himmi oowiti kan jedhu qaba ture jechaadha. Amma kanaaf Oromoon raayyaa isa pirii Oromoo sana isa jalqabaa sana dubbata jechuudha. Iddoo hundumaati amma Harargee keessattis isa jalqabaa kan ragaan hin argamarra. Haree bakkuma akkasaatti tokko gatee tokko qabatee tokko gatee tokko qabatee jira. Kun amaluma afaaniiti. Kanaaf inni kun iddoo tokkotti goggogee taa'e inni kan isa keessaa yaa'e wanti jedhu hin jiru. Inni kun yeroo achi deemu inni kun immoo asiin afaan inni geeddarama kan isaas. Baay'ee gaariidha. Qorannaan akkasii kun bu'aan guddina afaaniif kennu bu'aan guddina saba sanaatiif kennu maali isa jedhu immoo boqonnaa gabaabaa ishee booda itti deebinaa walitti deebina. Galata tokkummaa hundee bilisummaa managa afaan Oromoo dagam afaan Oromoo afaan Oromoo afaan Oromoo
gurratti mi'aawa yaa'an sagalee cirracha bishaanii baay'inni jedhee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee cirracha bishaanii baay'inni jedhee darra fedha maksaa wayiiduu walaloof lakkaawwamee dhumu hibboof makmaksike darra fedha maksaa wayiiduu walaloof lakkaawwamee dhumu hibboof makmaksike jannatan keenya eegansela keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan oromoo ammas afaan oromoo dhaga'imu afaan oromoo afaan oromoo. Dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo Afuura Biyyaati. Sagantaan keenya itti fufaa. Maree Dr. Kabbada Hordofaa qorataa guddina afaan oromoo wajjin gochaa jirru kutaa lammaffaasaa kunoo itti fufneerra. Boqonnaa keenya fuuldura qorannaa isaan gaggeessan maal akka ta'e gabaabsanii nutti himaniiru. Mala maaliitti fayyadamanii immoo qorannaa kana akka gaggeessanis akkuma kana nutti himaniiru. Amma immoo faayidaa qorannaan akkasii kun guddina afaan oromootiif kennu nutti himu. Isa fuuldura garuu qorannaa isaan gaggeessan kun baay'ee bal'aadhaaf yeroo dheeraa fudhate akkuma isaan nutti himan. Yeroo qorannaa kana gaggeessan egaa waan baay'een isaan hin mudatiin hin hafne mee mudannoo addaarraatii ka'aniitu gara faayidaa qorannaa kanaatti immoo nu geessu Dr. Kabbade. Waan na mudate keessaa jechuun waan ani hubadhe waan natti tolu keessaa waan yaadadhu keessaa yoo waa dubbadhe hoggaan ragaa funaanuudhaaf jechuun gara raayyaa deeme raayyaa kana irratti xiyyeeffadhee miti kanan adeeme yeroo sana maaster siikootiifan baatee yookiin baatii jedhama afaan oromoo walloo yookiin daayirektii walloo isan qorachuu dhaqe. Isa qorachuu dhaqeetan ani gaa waanan abbuurradhe sababan qabuuf isa questionnaire ko san qopheeffadhe jedhe sana ofirkaan qabaa. Baatee keessa yeroo muraasee tureetan walakkaa yeroo kootichi achitti dhimma ba'eetan walakkaa sammoo raayyaatti achi cehee jechaadha. Malee xiyyeeffannaadhaan miti jechuun akka deemsaatti kanan deeme hojii bakkee baatee irratti hojjechuudhaaf kanan deeme maaster siikootii fi garuu ani immoo isa duwwaa egaa sakanarras waan itti abbuurradhee fi meen afaan oromoo raayyaa kun maal ta'uu danda'a tamma jedheetan baay'een kaka'umsa keessa kootii qaban ture. Jaarsa tokkoon argadhe nama laman argadhe. Jaarsi kuni gara nama waggaa 80 ta'uu inni tokko waggaa 70 ta'a. Buna mucaan ilfinyii keessa teenya mana guddaa fuulduratti isa ilfinyii jedhamu daasii qabu turanii akkuma kan aadaa oromoo duriitti mana keessummaa jechaadha. Mana keessummaa kana keessatti jaarsi jarreen namaan kun haasofsiisu baay'ee of qabanii haasa'u. Namoonni biraa akka isaan dhageenya warri ollaa warri naannoo barbaadu naannoon isaa naannoo Alamaaxaati. Baay'ee dubbannee mucaan durbaa isaanii buna nuu danfiste turte egaa wanta nama yaadadhu wanti karaa tokkoon na gaddisiisa karaa tokkoon immoo natti tola. Inni na gaddisiisu inni natti tolu jaarsi kun afaan oromootiin anaan haasa'u lamaan isaanii anaan. Mucaa seen buna nuu danfistu garuu buna danfisaa achumatti aluma lafa ilfinyicha keessatti afaan oromoo hin beektu seen. Ana wajjin afaan oromootiin haasa'aadhatu yeroo mucattiitti immoo waa himuu barbaadan afaan Tigireetiin itti himu. Maal jira Tigiree wajjin haasa'aa jira moo oromoo wajjin haasa'aa jiraan jedha. Ayyaaboo maal goona ijoolleen afaan oromoo kanarraan fattee afaan Tirgee kana qabataa jirti maal goona afaan keenya badee eenaan jedhani. Inni kun na gaddisiisa. Kana kun waan tokko jechaadha waan yaadadhu keessaa.
baay'ee nama gaddisiisa dhugumayyuu. Mee gara gaaffiin sila isinii jalqabee turetti haa deebinu. Qorannaa akka kanaa gaggeessuun guddina afaanichaaf irra darbees immoo guddina saba sanaaf bu'aan ni fidu maali jettu Dr. Kabbade? Gaaffii gaariidha. Gaaffii kana kitaaba koo kana keessatti iyyuu deebisuuf yaaleera. Waa gurguddaa sadiitu natti mul'ata qorannoo kanaan wanti saba Oromoo fayyadu waa sadiitu natti mul'ata. Inni jalqabaa akkuma afaan kamiyyuu odeeffannoon loqodaa yookiin immoo caasaan loqodaa afaan tokko keessa jiru beekamuudha. Inni beekamuu jechuun immoo kitaaboleen barnootaa textbookiin jechaadha. Odeeffannoo caasolee diyaalektootaa kana akka kutaa tokkootti yookiin akka chaaptarii tokkootti boqonnaa tokkootti of keessatti qabaata. Namni hundumtuu afaan diyaalektii isaa yookiin immoo loqoda isaa hin jaallata. Afaan naannoo isaatti dhalate yeroo haati isaa harmaa hoosiftu afaan naannoo isheetti dubbattuudha. Kan isheen mucaasee wajjiniin itti dubbataa hoosiftu. Kanaafi jaalalli namni loqoda isaatiif loqoda kanallee jaalladhu iyyuu jedheera. Diyaalektii isaatiif qabu yookiin immoo gandiffaa isaatiif qabu as keessatti kitaaba kana keessatti kitaaba kanaan hanga tokko deebii argataa jechaadha. Maal jechuudha namoonni kitaaba afaan Oromoo barreessanii kan textbook prime jedhamu yeroo barreessan odeeffannoo diyaalektoota Oromoo kana kitaabola isaanii keessatti hin dabaluu malu jedhee tayyaadha. Maaliifi afaan Oromoo bal'aadha. Namoota bakka adda addaatti dubbatama akkuma nama beeknu. Ijoolleen afaan kana barachuu barbaadan waa'inaan afaan isaanii diyaalektii isaanis iddoo akka inni qabaatu barbaadu. Namni kamiyyuu diyaalektii isaa jaallatu. Odeeffannoo kana kitaabota barnootaa keessatti dabaluun bu'aa tokkoon jedha. Bu'aan inni lammaffaan immoo afaan Oromoo afaan kush keessaa har'a sababa bal'inaan afaan kush dubbatu keessaa afaan Oromoo isa tokko kan akka afaan Oromoo afaan kush har'a bakka bu'ee jiru hin jiru. Tokkoffaadha. Akkuma beeknu afaan Oromoo afaan kushtti qoodama. Kush immoo afaan Afroosiyaatik jedhamu jalatti qoodama. Yoo akka ragaa afaan durii kana waan durii kana seenaa durii kana deebi'anii ijaaruudhaaf kush eenyuun ture? Kushii fi afaanni biraa afaanni fakkeenyaa fi semetikii afaanni chaadikii afaan barbar kan jedhaman kun jiru Egyptian kan jedhaman afaan warra biyya Gibxii jiru. Jarri kun afaan Oromootiin wajjin dhaqanii iddoo tokkotti galu dhumarratti. Afro-Asiatic kan jedhamutu maqaa kennameef. Afro-Asiatic language family kan jedhamutu afaan Ingiliffaatiin hiikuunsaa yeroo fudhata jedheetanii akkuma dhufetti haasa'aa jira. Egaa seenaan afaan Oromoo kuni qoratamuun isaa seenaa kush gara boodaatti deemamellee akka deebi'ee beekamu yookiin immoo riikonektaratii gochuudhaaf hin fayyada. Kun immoo barreeffameeras namoonni biraas kana kaa'aniiru. Barbaachisummaan afaan Oromoo qorachuu kana fa'iif jedhanii kaa'aniiru kitaaba koo kana keessa jira. Kan namoota fuudhee jechaadha. Kan biraa immoo dubbanne irraa galmee jechootaa keessatti kitaabotii adda addaa keessatti information yookiin odeeffannoon waa'ee afaanii argamuunsaa barbaachisaadha. Barnootaaf gargaaraa jechaadha. Barnoota waa'ee afaan Oromoo amma namoo ijoollee yeroo waa'ee afaan yeroo baratani afaan Oromoo yeroo baratani akka naannoo isaaniitti dubbatu. Kitaabarra kan jiru garuu kana miti. Diyaalektii standardii yookiin immoo waalteffame tokko barreeffama kitaabni Oromoo waliigalaa irraa baratu tokko. Dhumarratti akka kana ta'a akkuma afaan Ingilizii bifa tokkoon barreeffama. Utumallee Scottish, Wales, maaloo jedhanii afaan iddootti utumallee hidhame kitaabni afaan Ingiliffaa kan bifa tokkoon barreeffame yeroo barreeffamu. Kana jechuun garuu loqodi isaanii hin jiru jechuu miti hin dubbatama. Egaa loqodi
dubbiidhaan itti fufa hin hafu garuu barreeffamaan immoo yookiin immoo meeshaa sabquunnamtii irratti bifa tokkoon wal quunnamama yeroo sanatu wal ta'insi argama kanaafi isa keessatti illee barnoota waa'ee diyaaleektiitiif waa'ee istaandaardii yookiin immoo afaan wal ta'e tokko barsiisuu irratti kitaabi kuni yookiin qorannoon kuni hin fayyada jechaadha. Baay'ee gaariidha faayidaa guddaa qaba jechuudha. Mee amma haasaa keessan keessatti kan isin kaastan waa'ee afaan wal ta'aa tokkooti. Har'a afaan wal ta'aa tokko bifa barreeffamaatiin isa ta'u bifa haasa'uutiin qabna afaan Oromoo keessatti. Gaaffii gaariidha. Gaaffii gaafatamuu qabudha. Maaliif itti galli saba tokko wal ta'uudha. Wal ta'uun immoo dubbachuudhaan, waliin jiraachuudhaan dhufa. Kana keessatti egaa afaan isa jalqabaati jechaadha. Afaan wal ta'aan afaan waliigalaa jechaadha. Afaan gurra nama hedduu keessa jiru jechaadha. Bifi afaanii akkuma sila jenne bifa qoqqodaatiin adda addaa yeroo dubbatamu jechaadha. Garuu bifi barreeffamaan kaa'amu yookiin immoo meeshaa sabquunnamtii irratti itti walii isa barreeffame dubbisanii bifa tokko ta'a yookiin ta'uu qaba. Yeroo hundumaallee yoo ta'uu baate gara sanatti adeemuu luuccessuu qaba. Kana egaa akkasitti yoo ilaalle sila jalqabaa yeroo gaaffii isa jalqabaa irratti kaafnee dubbanne waggaa 20 keessatti afaan Oromoo guddinni isaa maalalsiisaadha baay'isee nama dhibaa kan jedhu irra jennee turre asumarraa ka'aa deebiin isaa afaan wal ta'aan uumamaa jira. Akkuma beeknu Oromoon amma ana mataa korraa yoon ka'e fudhadhe Oromoon eessas akka jiru yeroon haayiskoolii ture hin beekun ture. Isuma naannoo kootiin beeka. Har'a garuu Oromoon hamma Keeniyaatti akka jiru beeka. Sirbooti adda addaa walaloon adda addaa hin dhageenya. Sirbitoonni illee isa maqaa lafa Oromoon jiru waliin ga'u sirba isaanii keessatti hubanneerra yoo ta'e. Sirba adda addaa keessa yoo ilaalle ijoollonni sirba dhiyaatu Oromoota lafa jiranii maqaa dhaha. Maal jechuudha kuni wal ta'uuni jalqabaa jira jechaadha. Mallattoo wal ta'uuti kun. Barreeffamaanis yoo ta'e achumarra jira. Achumarraa ka'a. Manni barumsaa jira. Biiroon barnootaa jira. Meeshaan isa quunnamtii kan akka fakkeenyaaf amma nuyi ittiin dabarsuuf jennu kun jira. Kun gurra nama baay'ee keessa lixa. Hoggaa gurra nama baay'ee keessa lixu namni wal dhagahaa wal ta'aa jira jechaadha. Isuma kanatu bultii keessa gara bifa tokkotti adeemee barreeffamaanii mul'ata wal ta'uun akka kanatti deemaa guddataa dhufaa jechaadha. Jalqabameera gabaabaadhumatti haasa'uudhaa fi afaan wal ta'iinsaa waggaa 20 fi uumamaa tureera. Isi achi gaa itti fufnaa moo itti hin fufnu isa jedhu inni gaaffii biraati. Wal ta'iinsi kun garuu tokko ta'ee xumura beera wanti jedhamu hin jiru. Inuma itti fufuu qaba. Itti guddachaa deema. Garuu jalqabameera waggaa 20 keessatti wanti mul'atan wanti barreeffaman ragaadha. Baay'ee gaariidha Dr. Kabbade. Qorannaa diyaaleektii afaan Oromoo sammaa irratti mari'achaa jirruun ala qorannaalee kabiroo afaan Oromoo irratti kan gaggeessitan qabdu. Gaaffii gaariidha. Keessumattuu karaa waan barreesse kanaan wal qabatee kanan yaadadhu ammaa fi yeroon waa'ee seenaa Oromoo boodatti deebi'ee ilaalu yeroo review godhu jechaa kooti waan adda addaa kitaabolee adda addaa barreeffamoota adda addaa ilaaleera dubbiseera kanaanis kaka'ee wantan utuman dissertationii kan hojjetin kanan barreesse jijjiru artikiloonni jijjiru kana keessaa tokko waa'ee gahee amantii kiristiyaanaa teefi misiyoonotaa fi warra amantii kiristiyaanaa babal'isuu keessatti qooda fudhatan gaheen isaan afaan kana guddisuudhaaf taphatan yookiin immoo nuu kaa'anii darban isa tokko mata dureen isaa ingiliffaadhaan egaa akkamitti akka jennu hin beeku
Garuu yaadisaa waa'ee misiyoonii waa'ee namoota akka garbaatti qabamanii booda misiyoonotaan bilisoomanii akka hojii wangeelaa kana hojjetan godhamaniin wanti bu'aan bu'ee jira. Keessumattuu kan yeroo jedhu artikiliin san barreesseedha kanan dubbataa jiru. Kan namoonni biraa barreessan jiru kan musliimnonnis qooda isaan ga'ee isaan taphatan kan walitti fidan immoo bal'inaan hojjetan jiru. Karaa kootiin egaa yoo san gaafatame duwwaa deebisuu fi artikiliin an barreesse kun waa'ee ga'ee warri misiyooniitiif warri Oromoonni afaan Oromoo kana bu'uuressan Oneesimoos Nasiibfaa, Asteer Gannoofaa, namoonni kan biraas kan duukaa jiran jiru. Isarratti kanan barreessa jira. Achi keessatti egaa akkan itti argutti jalqaba afaan Oromoo barreeffamuudhaaf jarri kun yookiin immoo hojiin wangeelaa iddoo guddaa akka inni qabaataa turedha kanan argu. Waan barreeffamaan argamurraa kanan argan. Fakkeenyaaf ammaa jalqaba barsiisaa kan jedhamu Oneesimoos Nasiibii kan barreesse. Yoon bara meeqa keessa? Bara 1880 wayii keessa yaadadhu garuu 1880 wayii keessa wanti isaa. Bara sana afaan Oromoo barreeffamaan wanti ture hin turre. Isa jalqabaati. Isaan durattis warri misiyoonotaa kan hojjetan jiru misiyoononni Jarmanii kan akka galmee jechootaa kan isaan barreessan tureera. Bal'inaan garuu akka nama Oromootti kan hojiin wangeelaa hojiin afaan guddisuu akka by product hojii wangeelaatti jennee kan ilaaluu dandeenyu kanan barreesse isa kanadha. Isa ragaan isaa immoo amma yoo ilaaluu barbaanne qorannoon godhaman hundumtuu isa kanarratti hundaa'anii jiru. Isa hojii wangeelaa warra hojjetanii barreessan kanarratti hundaa'anii jiru. Kanaaf artikiliin kunillee amma baheera tureera eega bahee intarneetii irra jira. Baay'ee gaariidha. Mee amma immoo gara mul'ata gama kanaan qabdan sin gaafadha. Gara fuulduraatti guddina afaan keenyaatiif maali mul'ata sin qabdan? Mul'ati an qabu egaa kuni waanuma addunyaan hundumtuu mul'ata qabuudha. Afaanni saba tokko ibsa, aadaa saba tokko ibsa. Aadaan saba tokko afaaniin himamaa, ijaan immoo alatti mul'ata. Aadaa bifa lamaatu jira. Aadaan ijaan mul'atu material culture isa jennu. Aadaan immoo afaaniin himamu spiritual culture isa jennu. Sirbi kun walaloon kun neemit wanti afaaniin himamu hundumtu inni kun aadaa keenyas ala jiru calaqqisaa jechaadha. Material culture keenyas ijaan arginu isa qaqqabannu moo calaqqisaa jechaadha. Egaa afaan guddachuu fi material culture ala jiru kun guddachuu qaba. Isa material culture jechuun immoo Oromiyaa jechuudha. Qabeenya Oromiyaa jechuudha. Isattiin ol bullu durii jalqabee jiru jechuudha. Isa yoo to'anne inni goggaa guddatu afaan itti baafna. Isaaf walaleessina. Isaaf sirbina. Isarratti hundoofne diraamaa tiyaatirii barreessina. Jireenya keenya guyyaa guyyaatti. Egaa isa alaa mul'atu kana aadaa mul'ataa isa jennu kun immoo material culture, visual culture isa jennu kana dhuunfachuudhatu afaanis guddisuu irratti iddoo qaba. Utuu aadaa ibsuu hin qabaatin material culture ijaan mul'atu bakka utuu hin qabaatin afaan qilleensa irratti hin guddatu. Afaan kan guddatu qabeenya qabaachuu qabna. Qabeenyuma sana qabeenya aadaa jechaadha. Isuma ibsuuf deebi'ee isa duukaa guddata jechaadha afaan. Kanaafi jalqaba aadaa isa mul'ata naannoo keenya isa jiru kana dhuunfachuudha. Isa gaafa dhuunfannu naturally uumamumaan isa ibsuudhaaf afaan keenya immoo duukaa guddata jechaadha. Utuu isa hin qabaatin utoo waan qabnu kana Oromiyaa utuu hin qabaatin yookiin qabeenya ishee yookiin waan isheen qabdu kana utuu kunuunsuu guddisuu hin danda'in afaan keenya guddatu.
Anaa fi ilaalchan fuulduratti qabu qabeenya keenya isa uumamaa Oromiyaa keessa jiru isa eegsifachuudhaa dhuunfachuu danda'uudha. Isa booddee afaan duukaa deema. Afaan bakka bu'aa aadaa mul'ataati jedheera miti. Egaa aadaa mul'ataan alaa kontirooliin goone taanaan harkan jiru taanaan afaan koo maal ibsareen jiru kan biraatu dhufee bakka buufata jechaadha ofii kontiroolii godhee maqaa kennaafi bultiidhaan iddoo isaa ofitti geeddaraa deemaa jechaadha. Nu isa durii duwwaa haasofna. Inni nuti fuulduraayyuu meeshaa duriin caalu yoo nu ittiin dammaqnu ta'e. Inni amma ammoo buddeena xixinnoo hambaa namaa kennuudhaanitu si dhuunfatu si marsu. Isa booddee ati illee har'aan jiraatta. Mucaan kee garuu dhalooti booddee sanyiin irraa dhaladhee ofiin jetti. Boodatti deebite si abaarte jechaadha. Kanaafi aadaa isa ala jiru kana dhuunfachuu danda'uudha. Bakka yoo qabaatte bakka sana keessa jiru ibsuuf afaan immoo isaaf uumame. Saawwa yoon jedhe amma jechi saawwa jedhu. Saawwi yoo lan jiraanne hin jiraatu saawwi sun. Ijoolleen amma Noorwiitti dhalatte saawwa hin beektu. Maa inni saawwi jetti hin argitu ka saawwa waan jedhamu afaan sana ala kan jiru saawwaa fi maqaa biraa jira biyyan kanan qabattu isa si qabatti isa argitu. Isa hin argitiin dhageessi isa qabatti. Biyyatti laali suma kana. Saawwi yoo Oromoon Afrikaa saawwan qabu ta'e jechi saawwa qabaatu jedhamu hin jiraatu jechaadha after yeroo muraasa booda. Bunaan qabu yoo ta'e bunni kan biraa fudhata yoo ta'e magaalaan qabu yoo ta'e magaalaa keessa waan jiru kana kan ibsu afaan biraati yoo ta'e afaanichi hin jiru jechaadha. Nama biraatu dhuunfatee jechaadha. Kanaaf waan ofii dhuunfachuudha afaan guddisuun jalqabatti fuulduratti kanatti mul'atu. Waan ofii hoggaa dhuunfannu duukaa guddata afaanis. Hin dhuunfannu hin qabnu jechaadha afaan hin guddatu jechaadha. Waan ofii dhuunfachuu biyya ofii dhuunfachuu. Ergaa guddaadha Dr. Kabbade. Gama keessaniin maal karoora isin qabdan isin amma qorataa afaaniiti namoota akka keessanii baay'ee qabna miti. Namootni akka keessanii immoo karooraan waan hojjetamuu qabu gara fuulduraatti yeroo isaan hojjetan afaan kun dhugumaan hin guddata. Mee gama keessanii maal karoorsaa jirtu maal yaaddu? Gaaffiin kun illee natti cimaa waan gammachiisaas hin ta'u. Amma nuti biyya ormaa akka baqataa taanee jirra. Qurxummii bishaan keessaa baate taanee jirra. Wanti dura jalqabame wanti hedduun harka jira. Wanti hedduu jira. Wanti qophaa'ee dhuma ala ba'uu duwwaa kan eeggatu tuttuqamee waa. Garuu qurxummii bishaan keessaa sababa taaneefi yoo rabbi jedhee biyyatti hin deebina taane lubbuudhaan achitti tarii waa hin goona yaada dur booda. Malee ammaa fi elektirooniksii marra jira wanti jiru barreeffamu wanti jira. Egaa ala hin qabnu ala waan hin qabneef waan tajaajilu hin qabnu akka baqataatti egaa biyyi biraas immoo yoo faayidaa isaaniitti walitti dhufe malee waan itti gootu kana iddoon kennaniif iddoon qabaataniif baasiis ittiin baasan. Anaa fi ammaa fi teenyee ma jirra qurxummii bishaanii keessaa baatanii ma jirra ofuma jiraataa jirra malee wanta ofii kootii. Utuma waan Afrikaa qabu garuu isa kanayyuu sanuma barreesse kanayyuu seet umuruma see ilaali jedheerumatu rabbi baase malee sababa dissertation wal qabate sababa ta'eef jechaadha. Malee ammaa fi yoo rabbi jedhe biyyatti deebinee biyyatti hojjennudha. Yoo sponsoriin argame wanti hojjechuudhaaf karoorfame jira Dr. Kabbade? Jira. Fakkeenyaaf afaan Oromoo for foreigners kan jedhamu afaan Oromoo namoota alaatiif biyya alaatti dhalataniif kan jedhu fakkeenyaaf manuscriptiin san arga jira fakkeenyumaaf. Maxxanfaaf qophaa'ee kan jiru. Tuttuquu barbaada keessa deebi'uu barbaada utuun biyya jiruuti kanan waa jalqabee fireemii isaatu jira qophaa'ee yeroo xinnoo yeroo itti fudhatanii sarratti hojjechuu barbaada malee yeroo dheeraa waan fudhatu miti inni fakkeenyaaf tokko hedduu jira galmeen jechoota afaan Oromoo Itoophiyaaf Keeniyaa Oromoof Ingiliffaadhaan kan qorannoon toonni kanaan duraa godhan
walitti kan kuuse table dictionary jechuu dandeenya. Ingiliffaan isaa kan koomiti kan namoota adda addaati. Garuu walitti iddoo tokkotti walitti kuuse qubeedhaan godhee isa kan qubee adda addaatiin barreeffame kan Amaariffaa maaliin barreeffame kan Keeniyaaf kan Itoophiyaa akkuma dissertationii kana kan qophaa'ee la table dictionary fakkaata manuscriptiin isaa lafa jira manni fakkeenyaaf itti deebi'uu hin danda'amne. Kan biraa jira kitaaba afurtu jira fakkeenyaaf kan Oromoo mammaaksa Oromoo Ingiliffaadhaan alfaabeetii ta'ee kan Ingiliffaan qophaa'ee innis manuscriptiin isaa qophaa'ee lafa jira. Gram seerluugi afaan Oromoo immoo afaan Oromootiin kan qophaa'ee jira kan biyyatti hojjetame kan manuscriptiin isaa jira jechaadha. Giraamarii dhumti kan hoggaa utuu yuunivarsiitii jiru kanan irratti hojjetaa ture barattoota wajjiniin hojjetaa ture wajjin kanan ijoollee hojjedhee barsiisota sarviisii hojjetan wajjin kan hojjenne tokko turre kan isaan sadarkaa kolleejiitti kan ta'u jalqaba chaaptarii 12 yookiin immoo boqonnaa 12 kan qabu kanan isuma yeroo barsiisu ijoollee kana wajjin akka assignmentiittis kennee tuttuqee walitti qabee jiru innis taa'ee jira. Hojiiwwan keessan kun hundumtuugaa yoo sponsor argatan maxxanfamuu danda'u jechuudha. Gaariidha Dr. Kabbade. Dhumarratti yeroo ammaa kana dargaggoota baay'eetu hojii ogbarruu afaan Oromoo irratti bobba'ee jira. Dhaamsa isin dargaggoota kanaaf dabarsitaniin yoo maree keenya irraa xumurre maal isinitti fakkaata? Baay'ee gaariidha. Egaa seenaa koo yeroon dubbadhe sila waa'ee ofiillee himuun iyyuu hin barbaachisu garuu muuxannoodhumaaf jecha naasa amma. Hoggaani galmee waa'ee diyaaleektoota Oromoo kana waggaa 31f ragaa funaanaa bahe. Ana yaadadha yuunivarsiitii keessatti namni tokko waan inni naan jedhe. Ambisheesiidhaati naan jedhe. Maal sii godhamma kana maal namaalii qabda amantaan ofumaa keetti dadhabdaa naan jedhe. Nama lamatu naan jedhe yuunivarsiitii keessatti. Tokko Oromoodha tokko saba biraarraati. Inni saba biraa sunillee akkuma mogoleena buusuuti. Inni kan Oromoo suni hinuma hin danda'amu cimaadha kan jedhudha. Kamiif waan garuu keessa koo waan tureefi abjuu koo ture lafan deemuutti ani fireemitti koo sana kaase sana qabadhee man deeme yeroonni bakkee fillii deemu yeroonni ala ba'u hojjetaan walitti qabataan kuusataa bahe jechaadha. Tu dubbannu biyya kanatti biyya nama keessa jiru Norwee kanatti diyaaleektii qorachuudhaaf miliyoonotaan tooriin ramadama. Namoota meeqa turatti hirmaata. Akkuma kana ta'ellee wanti hojjetamu muraasa. Wanti hojjetamu biyya biraattis akkas. Namoonni waa'ee diyaaleektii beekanii hin beekan hangalaaf namoota baay'ee hirmaata irratti. Ana akka nama tokkootti gaa kanan jechuu barbaade waggaa 30 wayii ragaa kana funaanaa kanan bahe utuu abdiin kutatin bara ammaa kana iyyuu miti inni immoo barri namaallee xinnoo tarii hanga tokko gaariidha. Namnis namni ofiyyuu nama gargaaruudhaaf fedhan qabaata ta'a yoo sodaata qabaate malee. Yeroo sana garuu afaan Oromoo dubbachuunu bara dargii keessa jechaadha. Bara dargii keessa afaan Oromoo dubbachuunu innuu diina ositti hora. Bara sana keessan jalqabeen hojii kana. Kanaafi ammas kanan jedhu bar tokko wanti nama hojjete lafatti nafu. Dhugumaan keessa ofiitii dhugaadhaan ka'aniiru taanaan fedhaan ka'ameeru taanaan iddoo tokko ga'ee ijaan godhata. Ankoo muuxannoo koorraa sana hojjete kanarraa kanan jedhu. Kanaafi warri walaloo barreessanis haa ta'u warri asoosama barreessanis haa ta'u abdii kutachuun isaaniin barbaachisu yoo xinnaate hojjetanii lafa kaa'ani. Karaan gaaf tokko karaa tokkoon itti argama ta'a maxxansiifamuudhaaf. Dulloomanii akkuma koo fakkeenyaaf dulloomanii kanaafi abdii kutachuun barbaachisu haamuma dandeenya keenye inni boriitti dhufu hundee garuu waan keenyu
fixaa jirra miti keessaa ba'aa jirra. Inni dhalooti inni dhufummoo itti dhufuuti lafa keenya yoo maxxanfamuu baatellee haa taa'u ijoollee ofitti dabarsanii sokkuudha yoo sokkuun dhufe. Ijoolleen immoo kana dhiisee deeme been barbaachisaa jettee iddoo tokkotti baasuu dandeessi bar tokko keessa. Kanaaf kennanuu kennamee waan dandeenyu gochuudha. Waan keenya kana guddifachuudhaaf. Dooktar Kabbadee Hordofaa maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galatoomaan isiniin jedha. Fayyaa ta'a isinis waan carraa kana haalattaniif. Ani nduune dhaloota guddisaa ani raamne namuge maleessa ani mbaanne narribe maleessa malikeen jiraadha akka qoraatti dhoqqee keessa.
kallatee miilleen cabdu diratee tabbabaati rakkatee namni naftu gaafta koi babaati kallatee dhugaani tiftu kallatee yeroo eeggatti dhokatee sobaani naftu gaafta koi babaati gaafta koi babaati. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.